Walumaa gala isaatti obboleeyyiin keenya musliimaa bagattiin sin ga'e jechuun barbaada. Yaadayyoo akkuma jirrutti jirra. Yaada kanarratti kana durallee mana keessanii kanan dubbadhe waanuma biyyi keessa jiru faana wal bukkee qabsiisnee waanumti karaa nagaa jedhamu kun Oromiyaa keessa biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessa hin jiru. Kanaaf karaa nagaa kan jedhamu akka fakkeenyaatti yoo kaasne mootummaan ofiisaa waamee gashee waraana Eertiraarraa 1200 dhadhaa abidda buutee godhee kaa'ee maaltu karaa nagaa kanaa amanee mootummaa kana faana taa'ee mari'ata. Kanaaf qabsoon hidhannoon qofaa nu baasa gaafa jennu inni kaan gariin isin ergamtoota akkasiiti isin faannoodha kan jedhutu jira. Haa ta'uuti durumaan abbaan keenya dubbatanii jiru Baqqalaan Garbaa Itoophiyaa keessa qabsoon karaa nagaa jedhamu kun gonkumaa hin jiru jedhee waan ija isaatiin arge dubbatee jira. Kana BBC'n gabaasee jira. As deebine yoo ilaalle mootummaan kun qabsoo karaa nagaatiin gaggeessaa jecha tokko lamaadhaan funaanee kan inni rashanaa jiru Battee Urgeessaa Jaalbattee Urgeessaa nama beekamaadha. Garuu ola deeman kan argaa dhageettiin isaa hin beekamne ijoollee ola deemtuu hedduu kan inni fuudhee Awwaash Arbaa geessina jedhee rashane tokko lamaa miti. Ano fiikoo baatima arfan kana keessa mana hidhaa Meeksikoo bakka taa'ee danda'a ture sana argeera ijoollee 8 ol na biraa fuudhanii geessanii Awwaash Arbaa geessina jedhan amma ijoolleen kun achi buuteen isaanii hin beekamu. Haa ta'u as deebine yoo ilaalle gollicha eengee karaa nagaa gale jedhanii VAT badhaasanii turtii ji'a 3 booda ilkaan irraa daaraa godhanii mana hidhaa lafa jalaatti akka hidhamee jiru ragaan qabatama tokko ni mul'isa. Yoo dhugumaan namni kun illee jira ta'e as baasanii dubbachuu dandeessu warri mootummaa deeggartan. Kanaaf nuti walumaa galasaatti kaleessuma yoo Oromummaaf ta'e mootummaan dhufaa darbaa keessaa hedduu isaaniitu Oromoo ture. Isaan kun Oromoodhaaf bu'aa buusan hin qabu. Oromoon kan inni qabsaa'ee murna nama dhuunfaa tokko dhiiga ilmaan isaatiin aangootti baasee as galagalee nama haafixuuf otoo hin taane sabaaf sablammoota kamiyyuu walqixxummaadhaan akkuma saba Oromootti Oromiyaa keessas kan jiran Oromiyaan alas kan jiran mirga walqixxummaadhaan akka inni tiksuuf ture. Garuu as keessatti yoo fudhannee ilaalle namni kun akkuma bara mootummoota Abashootaa sana nugusummaa warra labsatanii aangoo mataa isaanii malee dhimma nageenya lammiileerraa dhimma kan hin qabne warreen akka kanaatu aangootti bahe waan ta'eef kaleessumayyuu bakka isaan itti guddatantu murteessaadha. Isaan kaleessumayyuu warra sirna TPLF keessa taa'ee uummata Oromoo kana fixaa uummata Oromoo kana duguugaa as gahe waan ta'eef achumarraa immoo kan baran kana isa abbaa isaanirra dhaalan isa bakka itti baran kana har'a immoo galmaan gahatanii jiru. Waanuma baratan kan immoo dachaa meeqaan hojiirra oolchanii jiru waan ta'eef sabni Oromoo waan gochuu qabu yoo mana teesses hin duuta yoo mootummaa kanatti harka kennattes hin duuta qabsoon karaa nagaa jedhamu hin jiru waan ta'eef qabsoon hidhannoon qofa akka furmaata ta'u eenyullee gadi fageesse jabeessee hubachuu qaba. Yakkan hojjedhen qabu waraqaan eenyummaa kiyya ani hojjetaa miti mootummaadha dhaabbataa dhuunfaa raatiin hojjedhaa miindeffamaadha achirraatiin waraqaan kiyya Wallaggaa waan ta'eef qofaan qabame akkuma kanaatiin hojjetaan mootummaa mana hidhaa Qaallittii fudhatanii yoo ilaaltanii mana hidhaa Meeksikoo fudhatanii yoo ilaaltanii Araatenyaa fudhatanii yoo ilaaltan hojjetaan mootummaa dhalootaan Oromoo ta'e bakka gurguddaarra kan jiru shakkii dhimma ati deeggaraa shaneedha jedhamuudhaan kan qabamee hojiirra ari'amee mana hidhaa jiru tokko lamaa miti. Kana Rabbi isinitti argisiisu ana qofaa miti beeki kan argeeru. Anillee akkuma kanaan arginu bahee achi keessa hojjetaan mootummaa tokko bakka guddaarra kan qabamee jiru diinannatirra kan qabamee jiru odeeffannoo wayii tokko naa kenna. Tokko mootummaa kanaaf amanamnee hojjenna yeroo jennu mootummaan kun waan dhaloonni keenya Oromoo ta'eedhaa fi isin ergama shanii qabdu jedhee nu hidha. Erga hidhamnee immoo hojii mootummaa kana dhaabnee qe'ee keenya jiraanna gallee hojii mootummaa dhiisne yoo jenne kun marsaa sadaffaan mana hidhaatti deebi'ee jira. Hojii dhiiste jiraachuu hin dandeessu hojjetaa mootummaa taatee jiraachuu hin dandeessu jedhee kana natti himee jechaadha dhalataan Oromoo tokko. Kanaaf sadarkaa kanarra jirra biyya kana keessatti amma namaatti lakkaa'amuu miti. Nama taanee waamamuufu sadarkaa irra maqaan keenya haqamee jiru jirra jechaadha. Kanaaf falli jirtu Oromoon Oromiyaa keessa jirtus Oromoon Oromiyaa ala jirtus tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaan kan nu barbaachisu qabsoo hidhannootti yoo amante qofa haga sanan taanetti falli tokko illee hin jirtu. Qabsoon karaa nagaa gaggeeffamu hin jiru. Lakkii ani qabsoo kana keessatti hirmaadhu nagaa taa'een jiraadha. Gama lamaan irra bilisa ta'een jiraadha yoo jette abbootii amantii masgiida keessaa fuudhamee rashanamaa jira. Abbootii amantii bataskaana keessaa fuudhanii rashanaa jiru. Abbootii amantii pheenxee fuudhaniiti waldaa keessa baasanii rashanaa jiru. Kan ija keessanii argaa jirtan. Irra dibaa fi waliif qabuun barbaachisaan ta'u. Kanaaf yoo danda'ame warreen
nagaatti amantan biyya gadhiisaatii kan akka jaalbattee urgeessaa fa'aa kun biyya gadhiisaatii biyya nagaan jiru otoo baatanii jiraatan bareedaadha. Dargaggoon immoo silaas nuti siif hin oolu qabsoo hidhannootti amantee dhaqxee dirree qabsoo keessa seentee jiraachuu siif barbaachisaadha jedheen fudhadha. Naga kootti murtiin ani qabu karaa dhuunfaa koo kana fakkaatti waan adda goggoree yoo hin jiraate naaf kolchaa turtii gaarii naaf qabaadha. Ayyee kabbadee dubbadhu. Eshi galatoome booko. Waan lama wal maki Idi Mubaarak guyyaa gammachuudha si guyyaa gaddaadha si kun jireenya waan ta'eef lamaanuu keessumsiisaa jirra. Bagattiin sin ga'e jenna. Asumaanis immoo Rabbi hunduma keenyaafuu jabina nuufaa kennu jecha. Kanaa sa'uun barbaadu eenyuun akka dhabne sirriitti haasofnu isa polotikaa duuba isaa jiru caalaa. Kan dhabne dhugaaf taanaan garaagarummaa siyaasa kamii caalaa mucaa qulqulluu dhabne. Turtee ijoollummaa keessattis kan inni dabarse nama hayyuudha dhugaan sitti hima. Kilaasii hayyummaa guddaa nama baay'ee qaxalee akkamii ture. Seenaa isaa bal'aan durayyuu ni beekna. Har'as taanaan kan har'a Oromoon dhabe Oromoo duwwaa miti. Sabaaf sablammii bal'aatiif illee sirna bor Itoophiyaa fuulduratti tarkaanfachiisu mucaa nama jabaa dhabne hayyuu cimaa dhabne. Kanaaf gaddi keenya gadi fagoodhaan namoota warra kaanillee goone haasa'uun gaariidha jedheen ilaala. Garuu siyaasa kana siyaasa okkolaa siyaasa Oromoo kana yeroo hundumaa kan irraa barachuu qabna jedhee kana yaadu tokko jira. Maal seete? Innis boo'icha eegga ta'ee booda irratti boo'uun kun miti. Furmaanni isaa dursineeyyuu furuu kan dandeenyu jira. Ammayyuu taanaan anani furmaata jedhee yaadu girriin hannaaf akkas wabii nama dhabsiisuuf ta'a. Kanaaf qawween Oromiyaa keessatti ta'u kamiyyuu hin barbaachisu noowarii gara mariitti dhufuu qabama kan jedhutti namana. Amma qawweenii malee furmaata hin qabnu kan jedhuufi argineerra hamma yoona qabsoon Oromoo kamni roga qabate kan qabate kan jirma horate kan hundee qabate qabsoo tokkummaa fi qabsoo hidhannoo maleeti kan argineerra. Egaa qawween kun dhufee garuu Oromoo wal qoodee wal arrabsee abbumti feete akkuma du'a saree karaa irratti wal ajjeesuu ta'e kun immoo shiraatiin bal'atee jira. Amma kan Oromoo keessatti hayyoota kana ajjeesaa jiru eenyu mootummaadha warra jedhee daldala siyaasaa hawaasuuf sirrii miti. Sanaan darbee warra mootummaanis qulqulluudha isaanis hin jedhu. Amma fakkeenyaaf waa tokko dubbachuu dura yoo dhugaa dubbanne duwwaan nu fura. Ani mootummaanis maqiin amma naannoon suni eenyuun socho'aa magaalli maqii eenyuutiin socho'aa jira yoo jette waboonis daldala siyaasaa fi irratti raawwachuu danda'a. An akka kootti mootummaanis waboonis du'aatii Oromoon har'a keessa galaa jiruutiif ani itti gaafatamuu qabu jarra kana lamaan. Kan nu furuu barbaachisu malee qaama qeenxee tokkorra dhaabbannee yeroo hundumaa deemuun kuni achi nun tarkaanfachiisu yookaan hidhannoo bifa qabuutiinis waan hidhannee hooggansa cimaatiinis waan dabalames miti. Kanaaf annu ta'uu qabu amma Oromoo kan ta'e kan uguma jaarmiyaa fi maalii fi harkifamaa buluu dhiisee akka dabballee qorqorroo ta'ee wacaa ooluu dhiisne kan Oromoo dhaangessu kan Oromoo wabeessu irratti yoo xiyyeeffanne arrabsoo laala. Kaleessa eengadda Jawaaramma jawaariin isi ani kunuunti har'a diina naan jedha goda laali. Osoon borduu garuu hayyuu jedhee bu'a. Fayyaattiin faarsu fayyaatti bira dhaabbatu waliin hin dubbatatu eegga du'ee kan wal faarsu kun suusiin boo'ichaa kun Oromoo keessaa barannetti buqqa'u gaafa sana keessaa baane. Kanaaf anan jechaa jiru amma kan ta'uu qabu fakkeenyaaf jaalbaateera maqaa ajjeefame hoteelaa fuudhameeti. Abaa'oon hoteela seenii fuudhee nama ajjeesuu hin danda'a. Eeyyee sirriitti ni danda'a. Ani bilbila lama argadheera. Akkamitti jedha?
Manaa kan butamaa jiru bari. Waboon lafa socho'aa jirutti manaa si buta. Yaa mana butuuf hoteelli adda kaa hoteelli hoteelaa sinumaa mana sanii beekuu danda'a fakkeenya abaa'oon namni gurfaa qaba gurfaa isaa akkamitti beekuu danda'a nama kanarree kararraa miti ka qabame gurfaa inni ciisu halkan irriba kaasanii ajjeesanii kararra gatan akkamitti kana muluu abaa'oon mana seenee hoteela keessa deemee gurfaa inni jiru dhaqee gurfaa inni jiru fuudhee ajjeese. Elaame abbaa biyya akkas ta'a ta'uu jennee ni seenaariyoo irraa kaanee waan ta'uu danda'a irraa kaanee ta'eera jechuun sirrii miti. Ahmed banna yaada akkana kana namarraan fuudhii yaada akkana ulfaatu kana yaada hagana fokkatu kana akkami haasa'u nama haganarra taa'ee bara madaraasha keessa deettaasa jiru. Yaada kiyya bara yaada kiyya garuu sittan himan ani sobduutu fakkeessitoota galtee siyaasaa argachuuf mootummaan hayyuu keenya ajjeese jedhanii boo'uun kanaan dura nama meeqatti akka dhabee natu beeka. Ani gola shiraa fi shira kanaas nan beeka kan ta'aa tureerus har'a duwwaa miti kan ta'aa tureeru adeemsi kun. Kanaafuu waboo asiin hin jenne waboodha jedhee murtoorra hin geenye Ahmed kiyya. Hanana jechaa jiru eenyutu ajjeese kana jennee boo'ichaa fi dibbee rukuchoo otoo hin taane qawweemti Oromiyaa keessatti eegga bobba'ee asitti nagaan Oromoo hin boora'e. Tokkummaan Oromoo hin cirame. Nu Oromoon qawwee kanarraati bu'aa inni argateeru bara keessatti hin jiru. Har'as taanaan hayyoota akka Jawaar Mahammed fa'aa moggaatti dhiibnee abbumta barbaade daabee dhaatee yooma roorrise yoo doorsise malee isa akkasiitu faarfamaa jira. Hayyuun jijjiirama fide garuu moggaatti darbatame. Har'a hayyuun akka Jawaar Mahammed siyaasa dirree siyaasa Oromoo keessatti moggaatti ba'e. Namoota akkasiitu har'a duwwaa galtee siyaasaa godhatanii faarsu. Ana akka kootti amma isaanin jechaa jiru ammayyuu qarqaratti nan baasni mootummaan harkisaa qulqulluun jenne ani maqii nama fooniin dhiyeenya battee qabudha kan ani faana haasaye. Innis aayi mootummaadha aayi warra kana dhasnaanin jenne taatee ta'aa jirre walumaan turree walumaan bilbilaan haasa'aa turreerra garuu waboon qulqulluutanii baasee kana gochuun isaaf haaraa miti duriyyuu inuma godha. Kanaaf anan jechaa jiru dubbiin boru garuu boo'icha kana keessa akkamiin baanaa otoo jennee haasofne wayyaa nama dhabne kanarratti mee kabbe tokkoffaa wanni amma lafarraa nuuf fixuu deemu yaada kana tokko yaada kee kana yaadni kee kuni Oromoon akkanatti lafarraa saabatuu deema an dhugaa sitti amma dhiisi fakkeenyaaf amma yaada kee dhageeffadheera akka ammaati yaaddu kana yoo yaadne nam tokko hafuudhaaf hin taa'u Oromoon har'a ana borsii taraan ilmaa nu qofaa miti beeki hatta warra nama ajjeesaa jiru ka amma biyya bulchullee isaan illee numa dabalata yeroodhaaf nama ajjeesuu garuu carraan isaan illee dhufa beeki nyaattee ima nyaatamta guyyaa tokko kuni aadiidha jiruma addunyaa tanarratti uumama addunyaa kanatu akkasi waraana tokko abbama feete ilaali fakkeenyaaf lola addunyaa lammaffaa yoo laalte mootummaan biyya Jarman yeroo aangootti dhufu 1933 gaafa aangoo dhufe akkuma dhufe lola jalqabe 45 xumurame deebisee lolli sun isa nyaate abbama feete ta'e waggaa 10 ajjeesi 10 wayii ajjeesi isa dhumaa irratti numa nyaatamta bar isa kana faktiidha kuni uumaa addunyaa kanaati isa kana wal jalaa dhoysuun gonkuman barbaachisu har'aaf sitti fakkaachuu danda'a garuu maqaa rabbiitii fi maqaa amantii keetiitiin ni beeyta eenyummaanuu hin ajjeesaa dhumarratti hin nyaatama waggama 10 illee kaayiif 20 30 illee godhiif wallahi guyyaan tokko numa dhufa inuma nyaatamtaa jechuu kiyya laakiin amma waan ati kaafte kuni waan Oromoo muchul godhee fixuu deemu keessaa tokko kana tokko farratti amma jalbaatee urgee waraana adda bilisummaa Oromoo hidhatee jira dhugaadha mootummaanis isaa wajjin taaggala abaa'oon keessaa jalbaatee siyaasaa fayyadamuudhaaf abaa'oon jalbaatee ajjeessa jedhee namni yaadu yoo jiraate kuni tokkoffaa Oromummaa isaallee wallaalee jira irraanfatee fudhadhaan sababiin isaa siyaasaa kana maaliif dalaga fakkeenyaaf jalbaateen yoo jalbaatee ajjeese abaa'oon maal argata sababa kanaan Oromoon abiyyi irratti dammaquu danda'a gonkuman hin danda'u sababiin isaa abaa'oo yoo argatellee fakkeenya akka amma tilmaama namoonni tokko kaanitti yoo ajjeese jalbaatee osoo hin taane namoota akka fakkeenyaaf bira ka Jawaarii dhiyaatan namoota uummanni dammaqee rakkoo kaasuu danda'u mootummaa irratti nama akkasii ijoo fakkeenya Hacaaluu yoo fudhatte shakkii akkasii san kaanii Hacaaluu iyyuu walakkaa Finfinneetti du'e Tigree fi abaa'ootti kaanii akkasii dubbisanillee shaffanaa turan achirraa as kaase Abdu Jabbaariin hin beeytaa abukaattoodha walakkaa magaalaatti ajjeefame barreeffama maqaa abaa'oo jettu takka wayii barreessee achumatti qabu godhan. Kana irratti amma shaffannee jechuun rakkina fakkeenya yeroof aangorra jirru yookaan silxaana wayii qabnuuf
waa shashafannee akkana qaqabnee du'a walirratti murteessaa jirra. Du'a walirratti dheeressaa jirra. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan kanan dalaguu mootummaan akkasin godhu amma namni fakkeenya yaada kee deeggaroos jala lakkoofsan qabu garuu itti fakkaateeti. Nuti hundi guyyaa eeggannaa inuma duuna guyyaa tokko. Tigili irratti haa taanu ammoo kanaanis dhukkubsannee inuma duuna balaa makiinaatiin guyyaarraa Itoophiyaa keessa nama meeqa dhuma. Hisaaban qabuun beeyta. Balaa tiraafikaa magaalaa akkanaatiin namni kana dhume jedhan. Jaalbaateen garuu sabaaf du'e. Balaan tasa isa mudate illee hin jiru. Gatii kanaaf jecha shaffannee waan akkanaa godhurra mootummaan kun nagaa uummataa eeguu irratti dirqama qaba. Akka nama aangoo harka qabu tokkotti biyyas tasgabbeessee namoota kana rakkoo irraa eeguu irratti dirqama qabaa jechuudha. San biraanuu dabree ammoo akkaataa itti nama kana jala bu'amee hordofame yoo laalte hoteela keessaa namni akka salphaatti argachuu hin danda'u. Si galtee hoteela tokko yoo ati qabatte hoteela sanii namni akka salphaatti argachuu hin danda'u. Namni sun si jala bu'ee si hordofaa jira jechuu galgala ganama. Eessaa bayaa, eessaan nyaata, eessaan dhugaa. Kattan hoteelli kun mataan isaa odoo olaantummaan seeraa Itoophiyaa keessa jiraatee hoteelli sun cufamuu qaba ture. Hoteelli jaalbaateen keessatti fuudhamee ajjeefame. Hoteela jiraan hoteelli sun cufamee abbaan hoteela sanii nama kan ajjeese bareechee beeka. Sarraatanyaan achi jiru nama kan ajjeese bareechee beeka. Shira guddaa dalagamee jechuudha. Kanaaf olaantummaan seeraa bakka hin jirretti wanni dhufu takka illee hin jiru. Biyyi isin guddattu. Gatii kanaaf nuti amma maal jechaa jirra? Namootuma akka Jawaar Mohaammed dhiibbaa godhanii warruma har'a aangoo irra taa'ee taraan isaan gahee nama ajjeesanii carraa argatan kana. Kan nama ajjeesan carraa argatan malee carraa jijjiirama biraa fiduuf carraan arganne beeki. Carraa nama ajjeesuu argate warri biyya bulchaa jiru. Carraa nama ajjeesuu argachuu jechuun aangoo qabduuf fayyadamte muummicha ministeeraa gaafa jalqabaa dhufe maal jedha? Akka barbaadaniif dubbadhaa, alaabaa barbaadan qabadhaa, yeroo filannoon gahee gara filannootiin akka barbaadaniif dorgomaa namni isin tuqu tokko illee hin jiru jedhe. Sun marti hin jijjiirame. Seeruma siyaasa Afrikaattu akkasi. Sammee ichi deebinee san hin kaafnu haa jennu. Har'a garuu alaabaa takkatti akkana godhuu hin dandeessu magaalaa Finfinnee keessatti. Paartiin tokko har'a paartii bilchiginnaa wajjin wadaddaruudhaaf duula filannoo geggeessuu hin danda'u. Seenaa kaleessaatii fi waan har'a jiru yoo sii kaase jechuu barbaadeeti. Waan lafa jiru faaktii. Gatii kanaa fi dhimma jaalbaatee keessatti pilaaniin itti godhame gizee inni achi seenetti abbaa hoteelaatiin walii galame sakkuuritii achi jiru walii galame warra hoteela kana keessa hoteela kireessuu walii galame hoteela inni qabate gurfaa inni qabate hunda bataan isaa namoota kanaa tarakkabamee fi poolisoota kanaaf jechuudha. Haaluma salphatti dhufanii halkan matatti qabanii hirriba keessaa kaasanii ajjeesanii achi darban. Abaa'oon sadarkaa kanatti hojjetaa jira yoo ta'e maaliif agarraatitti hoogganaa mootummaa keessaa nama tokkocha irratti tarkaanfii fudhatee uummata Oromootti argisiisuu dadhabe. Jalbaatee iyyuu hin danda'e. Mee warra abaa'otu ajjeesettaniif jalbaatee ajjeesuu abaa'oon danda'e hoogganaa mootummaa karra uummata keenya fixaa jiru ka Oromiyaa keessa socho'ee uummata miidhaa jiru kana haala kanaan maaliif jala bu'ee takataattalee tarkaanfii irra fudhachuu dhabe kuni gonkuma waan hin fakkaanne jechuudha. Gatii kanaaf jecha ajjeechaa kana karaawwate nama sirriitti qaama mootummaatiin dhiyaatudha. Ajaja mootummaatiin hojjete ajaja dhuunfaatiin dalage abbaasantu beeka. Laakiin ammoo jalbaatee takataattalee abaa'oon jala bu'ee hoteelaa baasee ajjeese wajjenne cubbuu guddaadha kun. Rabbi illee laaluu qaba namni jaana namni martuu amantii qaba. Hatta yoo amantii qabaachuu yoo baatte onnee kiyyatti amantii kana amanaa jira. Amma namoota baay'ee nama amantii hin qabne waliin jirran ijoollee hedduu wajjin hojjannaa akkamitti maalitti amanta onnee isaanii amansiisaniiti waan badaa hin dalagan waan sharrii hin dalagan waan ulfaataa hin godhan. Nuti ammoo osoo amantii qabnu yookaan osoo manfas quddusitti amanna jennu yookaan osoo quraana amanna jennu waan hin taane fakkeessaaf dubbannaa jechuudha yeroodhaaf jenne cal'isuun ammoo waa mara caalaa filatamaadha. Kanaaf obboleewwan keenya namoonni akkanatti waan akkana godhan kuni qabsoon kun amma Oromoo nyaatee fixuu waan deemu jechuu barbaadeeti. Qabsoon amma geggeessaa jiru Oromoon qabsoo uummata Oromoo nyaatee fixuu deemudha. Waan takkatti uummanni Oromoo martiif amansiisuu qabu tokko jira. Dhugamatti jabaadha hayyuu kana jennee kanu jaalannu. Fakkeenyaan nama Jawaar caalaa nama jaaladhu hin qabu. Faaktii yoo siif Oromiyaa keessatti tigiliin uummata Tigraay irra geggeessee wayyaan irra godhe ilaalee bu'aa inni qabsoo keessaa argate Oromoon hamma tokko warri kaleessa namaa ergamaa ture akka ergatu carraa namni uume Jawaar Mohaammed gahee kana hin jedhamne taphate. Garuu osoo lubbuun jiru cal'isuun isaa qabsoo isaa kaleessaa saniifarra quba itti qabuu jalqabnee jirra jechuudha. Maaltu kana jechisiisa? Rakkoo yoo jiraate yookaan ammoo bilisoomne dhanii har'allee daffaranii hawaasa kana gara tokko fidanii uummanni kun akka gara tokko citu godhu. Yookaan ammoo uummanni kun taaggalee du'a isarra jirtu hayyuu isa keessaa funaanamaa jiru kanaaf maslahaa barbaaduun dirqama namoota akka Jawaarii fi Baqqalaa kanneenii jechuudha. Namoonni kun har'a xiggii qabatanii kaleessa goone har'a nuun ilaallatu jaan. No, isaan ilaallata har'allee. Duuti jaalbaatee Jawaar ilaallata. Baqqalaa ilaallata. Jabaa Oromoo kamuu ilaallata.
garuu jalqaba osoo hin duune rakkoo uummata kanarra deemaa jiru gadi baatee taaggaluudha qabda. Jawaar dhugaadha miidhameera hidhameera dararameera wanni inni hin argin hin jiru garuu carraan isaa har'allee saba kana tajaajiluudhaaf umriin isaallee hin daangessu ijoolleedhaallee bu'aallee bu'aa baay'eellee buusuu danda'a nama dandeettii barumsaallee dandeettii biraallee poolotikaallee sirriitti danda'uudha. Kanaaf jecha shira akkanaa kana keessaa yoo ba'uu baanne duuti namoota akka Jawaar akka Baqqalaa kanniinittuyyuu gaafa dhufte Oromoon waan biraa walii godhuu hin danda'u porofaayilii gurraacheffachuun alatti. Ashangulliitiin pileeyisii keessa jirtii googilii keessa jirtii gasseentee xaggootee achumarraan ol baasee ashangulliitii wajjin rip jettee poostii godhuun alatti abbama fedheef Oromoon haala amma jiru kanaa yoo deeme bu'aa takka akka buusuu hin dandeenye hubadha. Hatta namicha aangorra jiru yoo carraan isa gahee ajjeesan. Si galtee barka aangorra jirullee numa du'a. Muummichi ministeeraa har'a tokko tokko dhufeen arrabsuuf kana waan isa mudatu hin beektu. Kanaaf jecha rakkoon Oromoo footoo poostii godhuu bira dabruu hin dandeenyu amma booda. Haga hayyoonni Oromoo xiggii qabatan kun gabbaanii gara tokko citanii daffaranii qabsoo geggeessanitti uummanni Oromoo gonkuma wanni dhufu takka illee hin jiru siin jechuu barbaadeeti. Kanaaf warri jalaanuu dhageeffataa jirtanis jalbaateen ana hedduu na aarse hedduu na gube qabsoon isaa qabsoo Hacaaluu gadi jedhee ilaaluun. Namoonni baay'een ati walwaalleedha abiyyi bilisoomne jechaan turre no ana abiyyi waan deeggaruuf qaba. Abiyyiin tarkaanfii seeraa fudhannee warra xilaata kaabarraa dhufee nu malee namni biyya bulchuu hin danda'u warra jedhu warra faannoo irratti tarkaanfii inni fudhataa jiru faannooyyuu waan isiin nu malee namni hin jiru jettuufi malee jibbaa uummata sanirraa qabadheeti miti. Garuu jalbaatee urgeessaa baqa ajjeese abiyyiin jedhee cabaccabiif yoo naan jette kuni dogoggora addunyaa kana biratti illee wanni akkanaan dalagamu. Jalbaateen miskiina qawwee qabatee lolaa hin jiru. Maatii isaa keessa taa'ee magaalaa Finfinnee keessa taa'ee qabsoo karaa nagaa filannoo irratti akka hirmaannu haala nuu mijjeessaa jedhee nama karaa akkaru malee nama guyyaa takka meeshaa waraanaa qabatee namallee ajjeese waan akkasii dalagee miti. Miskiina akkanaa kana garaa nama nyaata. Namatti dhaga'ama. Garuu ijoollee isaa de'isee deeme har'a. Ijoollee isaa tanniin biraa deeme. Ijoolleen isaa har'a yatiima taate. Eenyuuf yatiima taate ijoolleen tun? Saba kanaafi bar. Mallaqa barbaachaa miti osoo mallaqa barbaade mindeeffamuu barbaade mootummaa dabalamee mootummaa wajjin mindaa gahaa fudhatee mootummaa wajjin hojjechuu hin danda'a. Ummata kanaaf jecha ijoollee isaa irraa addunyaa kanarraa boqate jechuudha. Kana osoo laallu hayyuu Oromoo osoo lubbuudhaan jiru duunee dhabne Hacaaluu du'ee dhabne. Warri lubbuun jiru ammoo xiggii qabatee taa'uun akkamitti namatti hin dhagahamne akkamitti namoota kana gaafachuu hin dandeenye. Kanaafuu namoonni akkanaa kuni karaa sirrii yookaan karaan sirriin kana. Yookaan qabsoon Oromoo goolabamee du'a ofirraa dhiisaa achi galchila mootummaa kana jala dachaa callaa hin taaggalina. Lakki qabsoon Oromoo sirriin jiru yoo jedhame kaslaa maslahaa uummanni itti taaggalu tiggilii karaa qajeelchuu qaba. Kanaaf jecha Oromoon har'a sadarkaa ashangulliitiitti deebinee imimmaan kenna ashangulliitii fi footoo poostii godhuu qaba. San biran tarru hayyummaan fedhe dhugaa sitti maan. Hayyuun fedhe Oromoo keessaa Oromiyaa keessaa yoo ajjeefame ashangulliitii fi footoo maxxansuu bira wanni dabru takka illee hin jiru. Ragaan har'a jalbaatee ragaadha. Namni hiriira takka gabbee waa'ee jalbaatee dubbate hin jiru. Deemnee macarrasha irra geenne jechuudha. Macarrashaa qabsoo. Kanaafuu duuti jalbaatee Baqqalaafis maliktii qaba. Jawaariifis ergaa qaba. Warroota Oromoof taaggala jedhee xiggii qabate hundaaf ergaa qaba. Yoo beekkatan waan kanarraa barachuudha qaba. Qabsoona karaa nagaa Itoophiyaa keessatti hin jiru. Itoophiyaa keessa taa'ee abiyyii garagalchee abiyyii akkas godha ka jedhus hin jiru. Hin taaggalina warri biyya keessa jirtan. Tigiliin ammoo akkaataa qaba. Yoo taaggaltan ammoo tigilii uummataa wajjii godhaa. Isin waliin akka namni biraallee du'u qabsoo geggeessa. San ta'uu yoo baattan carraan jalbaatee kana caalaa wanni biraan jiru jechuu barbaadeeti. Haftee qeerroo haa dubbatu haftee dubbadhume. Galatoomii Ahmad onna galchuu keetiif akkasuma bagatti si gaya bibi kiyya. Yaada kee hedduu dhageeffataa tures jala ta'a. Yaada namoota hedduu as jala dhageeffataa ture. Ani akka haftee qeerrootitti guyyaa maadhaa kana guyyaa gammachuu ka ture guyyaa gaddaatiin nu harkaa jijjiirame. Jalbaatee dhabuu jechuun nama Jawaar Muhammad dhabe yoo jettee illee hin danda'amu. Carraan jalbaatee dhufe kun Jawaariif illee dhufuu hin danda'amaa jedhamee waa yaadamu beeki Ahmad. Wanti ani isinii dhaamu akka Oromoo. Beellamameera waggaan beellamameera. Filaaniin itti baheera. Filaanii waggaan itti bahee waggaa kana eebalu waggaa kana eebalu jedhamee karoorfatu. Ila Ahmad yaada gabaabaa asii isinii kaasa. Yaada diinni boce asirra yaan dhufee namni akka yaadan kennan. Abaa'oon osoo ajjeesuu barbaade maa hooggansoota fiqaaduu tasammaa famaan ajjeesin. Baran kanadha. Abaa'oon adda bilisummaa Oromoo kana. Hoogganuma mootummaa tokkocha maaf hoteela fuudhuu dadhabe Abaa'oon.
Haga ammaatitti hawaasa sadarkaa sanitti dandeettii qabu. Akkamitti jalbaatee qofa ajjeesuu danda'a hoteela fuudhee gurfaa baasee namoota meeqa jira kaabaa ajjeesaa oolan isaan maaf hin ajjeefne. Barila wanti ani yaada nama akkasii san hin fuudhin siin jedhuuf maaliif jennaan si'ii uummata Oromoo kanaaf waggoota hedduu miidiyaa kanarra si beeknu si jala buunee si hordofnu yaada. Ani yaada nama wayita namni yaada jalqabu yaada afaanitti hin kutu beekta yaada sana na qofaa miti kan dhaggeeffatu hawaasni jala jiru kun amma nama 300 jechuun bar galma tokko guutuudha waan baay'eedha nama waa'ee qabsoo Oromoo seenaa Oromoo beekutu as ta'a malee namni osoo amma waa'ee qabsoo dubbachuu baannee yookaan waa'ee duddubbee dubartii kan argitee duddubbee dubartii kan osoo dubbanne nama 4,000 fa'aan nu laala. Sunniin ammoo waan biriif deeman malee waa'ee qabsootiif. Amma namni jiru namni 300 kuni namuma dhugatti waa'ee qabsoo beeku. Kana waan qallaaliitti ilaaluu hin qabdu jechuudha. Namni kun marti yaada nama kamiituu haa ba'u. Abbaan yaada isaa bayaa bara. Ilaalcha kee ani sin dhoorgu ani maaliifi ati miidiyaa jechuun jalqabumaayyuu gabayaadha. Gabayaadha beeta miidiyaa jechuun. Yaada kee kana namni sirraa bitamu hin bitu. Fakkeenyaaf ati waan barbaadde dubbadhu garuu hawaasni jalaa jiru kana ummata maraataa miti namni astaa'is dhaggeeffataa jirtu. Marti isaa nama aqila, nama beekumsa qabu. Yaadni kamtu sirrii fi kamtu sirrii akka hin taane beeka ummanni. Gatii kanaa fi siyaasa keessatti yaada namaa wayita fuudhuan nam tokko gidduun muree gadi hin darbu'an. Bakka jirutti nama sanii yaada yoo danda'e yaadni sun yoo faallaa ta'e amma danda'e yaada san irratti mormii ni kaasaa. Yoo waliigaluu illee baanne yaada isaati sun yaada kiyyaa miti. Akka yaada kiyyaatitti duutii nama kana Oromoo ta'ee keessan dhukkubsine hin jiru. Yoo duutii nama kanaa Oromoo ta'ee san dhukkubsine sun Oromoo miti quba qabaadhu. Oromoo miti waa'ee Oromoo illee beeku jechuudha. Akkasitti amanama. Ahmad Dila dhugaa jechuun ani yaada hedduulleen qabu.